lubbuun jedheen korlaarra mun jedhe achumaan na gaafate tura waan akkana dogoggortee naan jedhe sigaa kaawwan isaan olli kaa eeyyen hin jedheen ani kaasumatti an ta'e بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتو تاب جالة متوتا هردفتوتا افتوتوب أكام جرتو ناقا كيساني جاجواتو بغيراتان بغربيونان اسنجه جاجا وروني افتوتوبيف أدسيتاتان سبسكرايب لايك شير وچون تاكتنا وروني هاقايونانا وجين تورتان قدا قدتو مان سنين جدا ارغاكو هدا أفان أرومي فاتين دبر فتشون بربادا የዛሬ መልእክቴን በኦሮምኛ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክቱም በኦሮምኛ ስለደረሰኝ ማለት ነው ሰላም ብያለሁ ለሁላችሁም ሰላም ተመኘውኝ ወንድመ ከሰኒፍ ነገኛ ሀዋ የርጋንኩን አፋን ኦሮሞቲ አከነቀቀቤ ከናፍ አፋን ኦሮሞቲ እንድበቹን በርባዴ ጀቹዳ akkam kan jedhe jammarullee hin beeku garuu wanni social media irra deemaa jiru kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha hundumti keessan akkuma dhagaa jirtan jechuudha foto video sagalee waan adda addaa kana jechuudha wal jala fufuudhanii sheerii gochuun akkuma itti fufee jira madri haga waan kachira machira kana sheeri gooni hundi keenya yu dhageeffannoo soo quraana osoo ki hadiisa ki amantaa kamiin yu namni kamiyyuu amantaa qaba kara amantaa staatiin kan isa fayyadu tu sheeri waliif godheetu wal barsiise baay'ee guddaa gaarii natti fakkaata videoon inni hadda nagahemmoo adda wayiti innis maalinni akkan dhageeffadhutti akkan video charraa hubadhetti hiriyaatu hiriyaadhaa ergite hiriyaan sun immoo dabarsitee namaa ergite akkasis natti fakkaata sana qofa osoo hin taane ammas waa lama jechuudha kan inni irraa hubadhe akkanatti fakkaatutti yookiin bira teessee haasaa kanatti haasaatti oduu kanatti odeessaatti ta'uu danda'an beekuun bichaa gan hiriyaa lamani kan haasaa kana waliin haasaa jiran jechuudha iccitii kana hiriyaan tokko osoo sitti himtu tokko immoo baastee social media irra oolchiteettiif jechuudha kanattaan suudhaan wanti dubbachuu barbaade mistira kan jedhamu yookiin iccitii kan jedhamu nam tokko biraa baanaan iccitiin jedhamu hadda fakkeenyaadhaaf video amma naqaqabe kana jechuudha ganama silaa kan naqaqabe kana social media irratti akka jiru facebook idootan sagalee kana bakka adda addaa jechuudha tiktok bakka adda addaa kan jiru sagalee kana jechuudha inna mistira walii baasuun hagas marosoo taane cirraashuma faayidaa waan qabu natti fakkaatu garuu mistira walii baasuun akkuma itti fufetti jira والله أعلم وأنا سني فيادو هم بيكو أني كان إيراوسونا إنه أجايبو قرو شمرني في شمرك زيا كنا وان تانيا كنا سفو كنا ولا رتجيسيتو باينما قدسي سجدوا ما الفكرة هنا بني يعني ما لي في مستر ولا كباس إنه إكشي إيري أوكي يوكيني هالو باتشود هالو بيكتني هالو باتشود أفتا أودندا دربي دربا رتبو واسينا كنا يجتي ولي قدي باستو فهم بيكو كنا يجتي جماعة همون قبضو ترتسينو همتيتي ارغس لو جتي مو لازم همون قبضو فيديو چهم مدماتي إن شاء الله فيديو ارغاكو كنا ارغن دبر فدي كيسي دي ديسا جدا إننا كنا فيو بدي قداتو هجتا ميا فيديو كنا رتباي سفود أسي إنما يلاسي ساسيد وقادو بچوداف علاقم بيكون وان جدو غارو بدي قداتا كانو جتامي كانت تنسودان مو إجولين شامران كينيا جتشودا باي وفيقاتشو قبدان كانان درس أن كان إرد الدبيتان دبات أنا سلاتشي يو دباتشوني هجتي شمر إيرة جدون انجرو بافتني هنمينا جتشون أما فكينيا هرياتو كو أتي جالتي أكا of kee caalaa jaallattutti jaallattee mistira keetti mudandessa kunoo mistira kee akkuma kana social media irratti si baasti
kun mistiras miti ajina akka kootti kun waan ta'uu qabu jedhee hin yaadu. Madri walaa gisee tokko haasaan nama harkaa karri qabanii haasa'an waan akkanaan gama kootiin garan qabee haasa'uyyuu hin beeku. Kanaafiyyuu irraa of qusadha waan akkanarraa. Kun ani wallahi waan jedhee dubbadhu hin beeku. Safuudha sagaleen kee maatii kee qaqqabuu danda'a. Viidiyoo natti hojjettu maatii kee qaqqabuu danda'a. Talee TikTok irratti wanti deemu sagaleen gabaabina akkanaa TikTok irratti banagaraachi Facebook irratti faca'eera bakka adda addaa. Viidiyoon kuni warroonni hamma fakkeenyaaf TikTok irratti wal arraabbatanu kuni warroonni bakka waan adda addaa gootan wal maatiin keessan isin ilaala. Dhalli keessan bor isin ilaalti. Kana isin dagattaniitu natti fakkaata. Waan ta'uu hin qabne, uumama ta'uu hin qabne waan akka aadaa keenyattis ta'e akka biyya keenyattis ta'e safuu jechuudha. Sanayyuu wanti na ajaa'ibu ijoolleen Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Mataa irratti marattanii wal arraabbattu TikTok irraa. Safuu tokko malee, yeelloo tokko malee baay'ina ajaa'ibdu isin. Wal arraabbachuu barbaadan akkanuma wal arraabbadhaa waan fitan walitti godhaa malee alaabaa adda bilisummaa Oromoo osoo yeroo waan akkasii gootan ofirratti kaa'achuu dhiiftanii fayyadamuu dhiiftanii baay'ee bareedaa natti fakkaata akka kootti jechuudha. Ittaansuudhaan immoo warroonni iccitii baastanus iccitii walii jechuudha. Banagaraachi ላይ iccitii walii wanti warri baasanu amma fakkeenyaa fi Ustaaz Alii Sufiyaan isaanii dubbatanu dhaga'ee deengaddaa jaalallee waggaa 3 walii wajjiniin jiraatan jechuudha wal jaallatanii South Africaadha jedhan akka Ustaaz Alii Sufiyaan dubbatanitti. Banagaraachi ላይ namni tokko gisee badii tokko namarratti gaheennaan namaaf dabarsu akka isin irraa barattanu malee akka isin irra gaheennaan barattanuu fi miti isiniif galamii እና isin footoo qullaa ergitee fi turte akka Ustaaz Alii Sufiyaan dubbatanitti jechuudha. Footoo qullaa ergitee fi turte utuu wajjiniin jiraatan utuu wajjin haasa'anu deemsa irratti waliif ta'uu dhiisanii jechuudha. Waliif ta'uu dhiisanii isin barbaadu jetteeni erga isin barbaadu jetteeniin booda yaani akkamitti na dhiiftaa ta'e hin beeku. Footoosi haati ishii hala duutu haati qaallitti sanaa jechuudha yookiin intala sanaa haati intala sanaa ala duutu footoo intalaatiif footoo isii qullaa ergasii wal janajjanaa turan sanaatiif jechuudha. Footoo haadhasii walitti haqqanabaabaree qullaa siisasiin jirtu jechuudha. Facebook irratti profaayilii godhate. Isiin hunda kan sooshaal miidiyaa bakka karra hundaan sooshaal miidiyaa hunda guute jechuudha. Profaayilii godhatee abbichi kun. Sanaan booda maal godhanii ijoolleen intalatti himani. Isiin inna bakka hojiitii dhuftu wal ilaalanii wal qoqqomanii waa'ee siyaasaa jammaranii maaltu jira maalii jettee gaafatte hiriyaansii tokko diinqatti ol geessitee ittimtee jechuudha. Achiin ofiin ajjeesa jettee Ustaaz Alii Sufiyaan haasichi dheeraadha gabaabseetanii an gorsee ofiin ajjeesa jetteenaan isa borii caala toobbadhu irraa deebii jedhee gorseen jennaan dhiiftee of ajjeesuudhaaf qophooftee turte jedhan. Maaliif umurii keenyas gabaabsinaa maaliif ofitti qalladuu hin barbaachisu jechuudha. Kun jiruudha waan ta'eef qullaa keessan namatti erguun kuneetu guyyaadhaan dubbatameeyyuu isin hin dhiiftan waan kana garuu faayidaatti isin hin qabu. Hin fokkestu maatii keessan biratti, biyya keessan biratti, hiriyoota keessan biratti safuudha jechuudha. Yeelloo beektumti yeelloo maal akka ta'e. Kanaafuu yeellaatanii jiraachuurraa ammoo mataa keessan gadi qabdanii namni si fuuchuu barbaade dhiirri si fuuchuu barbaade kanaan dura yeroo baay'een dubbadha. Dhiirri si fuuchuu barbaadu qaama keenyaa ergin jedhu aslan sichi boodatti silaalamti maaf qaama keenyaa ergisiin jedhama. Sin beeka yoo ta'e fiizikaalii qullaa kee erguun barbaachisaa miti akka kootti akka yaada kooti kun. Kanaafiyyuu ani kana qofa dubbachuudhaaf osoo hin taane dhufiitiin koo irraa audiyoo yookiin viidiyoo sagaleedhaan
mucattiin utuu hisii akka yaada kootii ta'an ifaan ifatti namni natti menjiru akka yaada kootiitti garuu isiin hiriyaatti maatti hiriyaatu waraabdees natti fakkaata yookiin hiriyaa siitii sagalee waraabdee ergitee jennaan kanas ta'e kana hiriyaa lamman biraayyee kan bahe kun jechuudha. Isiin badii kana hojjettee hiriyaa siitti himnaan hiriyaan sii kun immoo mistira sii baafte jechuudha. Bara waan tokko jettee nima hiriyoota koo warroonni asirratti na dhaggeeffatan jechuudha. Warra afaan koo kana dhaggeeffatan hundi keessaniyyuu jechuudha. Mucaa obboleettii kee amanuun zabana kana baay'ee ulfaataadha. Wallaahi haqiiqaa obboleettii ofii amanuun baay'ee ulfaataadha zabana kana. Isinii gala miti inkaan orma jaallattee fira gootee itti himuu miti mistira kee obboleettii kee jaallachuun baay'ee rakkisaadha zabana kana. Kanaafiyyuu hin shawwadaminaa. Amma sagaleen kee sooshaal miidiyaa irra guutee jira. Shuu faayidaa. Faayidaa maalii argatte? Mataa dhukkubbii yookiin atis akka mucattisii sanaa ofin ajjeesa. Bara garaachillee mucattisii kana hin qabu. Baay'ee danuudha. Ijoollee waan akkanaatiin dararaman, ijoollee waan akkanaatiin dhibamanii jiran, ijoollee waan akkanaatiin viidiyoolee, suuraallee namni of biraa qaba. Gizee hunda sin doorsisaa ta'u tokko lama miti isiniyyuu hin beektanii baay'inaan ni jirtu. Kanaafuu duraan dursitanii isin of eeggannoo guddaa gochuu qabdu yaa shamarran keenya. Viidiyoo ergitanii, footoo ergitanii, kaatanii birriillee sababa sanaatiin yooti birriinaa erguu didde sooshaal miidiyaa irraan si jalaa guuta jedhee jechuudha. Ijoolleen meeqa kan akka kanaan shawwadamanii birrii jara ji'aan kassaraa jiran tokko lamaa miti baay'inaan jirtan. Kana isiniyyuu ni beektan. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godha. Footoo keessan wanta kanaa warri godhuuf warra addisii warra silkireef qabachuu baraaru yoo jenne soba kun hundumatu shawwadama. Hundumti ni shawwadama sabana kana. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya isuun bayeessaa waan ajaarraa of eeguun bayeessaa mistira kee namatti himin erga goote waan feete kan si gaafatu rabbiif si gidduu immoo nam tokko jiraachuu hin qabu. Siif rabbi qofa ati rabbii kee wajjiniin haasa'i. Sana ta'uun dura garuu dogongorurraa of eeggadhu siin jedha. Hundi keessan warri anis qulqulluudha jechuu miti. Badii qaba. Eenyunuu badii ni qaba. Ilmaan Adam hundinuu badii ni qabani. Badii sanarraa irra caalaan namaa immoo nama badii sanarraa deebi'ee jechuudha. Kanaafiyyuu mee viidiyoo jechuudha. Audiyoo obboleettiin keenya shawwadamte sana yookiin audiyoo siin sooshaal miidiyaa irra jalaa guute kana jechuudha. Osoo isin Iliyaasitti himtu hiriyaa durbaa akka ta'e kun ifaan ifatti viidiyocharraa ni hubattu. Kanaafiyyuu mee gara viidiyochaa ni ilaallu inshaallah. Isinis waa irraa hubattu. Waa irraa tamaartu jechuudhaaf viidiyoo kana sin dhageessisaa jira. Ergit viidiyootti yeellaasisaadha. Garuu irraa immoo waa hubattu. Namni tokko akkuma isiniin jedhe badii namaarraa hin tamaara waan ta'eef isinirra gahee osoo hin ta'in nama badii kanarraa tamaaru isin haa godhu. Viidiyoo sana haa ilaallu waliin. Nan hammadhe maal dubbattareen taratoo achumaan uffata baafadhu naan jedhe achumaan qullaa rafuun hin beekun jaalladhu jedheen qullaa rafuun jedheen achumaan na gaafate duraa waan akkana dogongortee naan jedhe sidaa kaa waan seenu isaan oolle kaa eeyyen hin jedheen ani kaasumatti hin ta'e malee biyyatti ta'ere achumaan waan kana si jedheere ani biyyatti jaalallee kiyya duraa wajjin waan akkana raawwadhen jedheen achumaan kalaasamaa rakkoon qabu naan jedhe intala tokko gaafatte elseesisu kaanni teenya kontoroo xiqqishuu baratte maal jedhee sitti bare wallaahi sitti deeyyal jedhee na dhukkubsite taana wallaahi akkanumaan jedhee achumaan intala tokko godhee si dhukkubeedhe na gaafataan tire wallaahi lubbuuti yasin dhostu kana walitti soo isi dhossa intaa dasna jedhee himu tire wallaahi kana
fakkaata. Wanta isaanillee nama harkaa bada dhugaa rabbii viidiyoochi kana fakkaata. Viidiyoo kana yaani namni tokko lamallee deebisuun bicuu miti. Ni deebisna haasaan kun yookiin viidiyoon kun barumsa irraa argattan jedhee abdiin qaba. Garuu mistira keessan of biraan baasina. Kun social media irra hamma guutee jira. Wallahi anuma manaas. Garuu bisee tokko hinaasa ama beektu namni gizee namatti dhiyaatu yookiin hiriyaa durbaa tokkoon anama badii intalli kun waan sana gochuudhaaf badii guddaa qabdi. Kana rabbitti gaafata nama miti. Beenawu been rabba. Kun rabbiif isii gidduudha badiin kun jechuudha. Isiin rabbii guddummaa namni galuu hin danda'u. Garuu isiin akka garaa kootiitti jettee jechuudha. Mucaa kana akka haasa'aa jirtutti wayii kanaan dura wayii kanaan booda waan si dhossa'an jedhaanii jirti jechuudha. Amantii jaallattee itti himtee ergasiin kaatee garuu mistirasii akkanatti baastee jechuudha mucaan isheen isiin itti himte sun. Kanaafiyyuu kanarratti maal hubannaa? Zabana kana nama jaallachuun wallahi namaaf ta'uun baay'ee bicha gan keessan waan ajaa sinitti anama akka kootta akkas waan bakka nama waan kayrii ooluun iyyuu zabana kana unkaan mistira keetti mumiti kayrii yoo ooltee fi akka sharriitti kan fudhatamu jechuudha. Gorsallee yoo nama gorsite gorsa tokko namni si gorse koo yaa fudhattee yaa hin dhiistamti. Namni tokko garuu kanatti illee hin amanu kanallee hin beeku. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godha. Shamarran keenya of eeggannoo haadhila garaa maatiruu kee hin ta'in hin amanin. Tiruun amanamtuyyuu hin jirtu zabana kana unkaan nama hiriyaadha jedhanu amantii mistira keetti mumiti. Mistira hiccitii jechuun si qofatti biratti yoo hafe malee nama biraa biratti yoo dabarsitee himte kun hiccitiin jedhama. Unkaan nama orma miti tiruu keeyotee yoo obboleetti wanti tajaajilu jiru obboleetti keeyotee jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoon kun hadhaa kanuma irratti gabaabsuun fedha. Akka waa irraa hubattan abdii guddaan qaba. Isaan amma hunoonaa haasa'e keessaa viidiyoo kanarratti illee yaada ni qabaatu jedheen abdiin qaba. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessanii. Akkasuma immoo sheerii waliif godhaa. Barumsa irraa argatamullee yoo hin jirre garuu isinirra osoo hin gahiniin duratti of eeggannoo gootuu jechuudha viidiyoo kana dhaggeeffattan. Kanaafuu turtii gaarii aga viidiyoo biraatiin wal arginutti.